Hordoftoota keenyaa qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa 18ffaa haala armaan gadiin qabannee walitti deebine. Odaan Ardaa Jilaati. Odaan bakka waaqni hariiroo isaa nama wajjin itti haaromsatedha. Aadaa fi seenaa Oromoo keessatti odaan bakka madda nagaa fi mallattoo eenyummaa tokkummaa uummata Oromootii ilaalama. Faayidaan amantii fi siyaasa Oromoo qaburraan kan ka'e odaan mukoota jiran keessaa baay'ee kabajamaadha. Ardaan hedduu maqaa odaan yaamamu. Fakkeenyaaf odaa nabee, odaa bisil, odaa bulluq, odaa bultuum, odaa roobaa, odaa garaadoo, odaa girjaa fi kan kanaaf kana fakkaatan odaan gurguddoon ni jiru. Bifa kanaan odaalee yookiin ardaaleen jilaa gara 300 caalan jiraachuu ni danda'u. Haa ta'u malee namoonni hedduun odaan 5 qofa jechuun dubbatu. Kun garuu seenaa ardaalee jilaa beekuu dhabuurraa madda. Ardaalee jilaa kamirrattuu odatu moggaafama. Yoo odaan dhabamellee mukuma biraa itti moggaasu. Odaa tokko irratti miseensi gadaa 5 odaa ofii ni qabaatu. Kanaaf odaan 5 gaaddisa gadaa 5 kan jala taa'anii kan mari'atanidha. Odaaleen gurguddoon gosa odaa roobaa Arsii, odaa girjaa Gujii yoo ta'an lafa odaan hin jirretti gumii jedhama. Fakkeenyaaf gumii gaayyoo, gumii me'ee, bokkoo. Gadaan maqaa miseensaan odaa malee alangaa 5, barcuma 5, waraana 5, miseensa gadaa 5 waan qabuuf seerri tumamuu kamiyyuu maqaa fi beekamtii 5niin kan deeggaramu ta'uu ittiin ibsa. Odaa nabee, Bulchiinsa magaalaa Galaan, odaa roobaa, godina Baalee, odaa bisil, godina Shawaa Lixaa, odaa bultuum, godina Harargee Lixaa, odaa bulluq, godina Horroo Guduruu, odaa garaadoo, Oromoo Walloo Kamisee, gumii gaayyoo, godina Booranaa, mee bokkoo. godina Gujii. Sirni gadaa odaa jaarraa 12ffaa irraa jalqabee yommuu ta'u hanga dhuma jaarraa 19ffaatti giddugala siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo ta'ee tajaajila akka ture ni ibsama. Hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattaniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroon walitti deebinutti nagaan nuuf tura.